Caalaa saba Amaaraa kana biratti ni jibbamaa jedhu. Maaf jibbamtu? Saba Amaaraa jedhanii generalize gochuun rakkisaadha. Social media irra waan jiru miidiyaa hawaasummaa irra namoonni jiranu akka Itoophiyaatti fudhannee nama miliyoona 8 walakkaatti dhiyaata totally. Kana keessaa almost gara walakkaa harka 3 keessaa harki tokko kan ta'u Finfinnee keessa jira. Gara miliyoona 1.5 1.6 kan ta'u naannoo Amaaraa jira. Totally guutulle tu jenne sanatti hin deemu kanaafuu generalize gochuun rakkisaadha garuu dhuguma aktivistoota namoota siyaasaa adda addaa fi namoota dhiibbaa uuman hedduu jechuu baannus namoota mul'atan social media irratti Ahmadiin Jabal kan jedhu komii irratti qabu yookaan waan adda addaa kakaasu maaliifi kan jedhu sila jaraggaafatamu qaba. Haa ta'u malee waanan hubadhe waanan arguurraa kan ka'e waa tokko kaasuu nan danda'a. Tokkoffaa akkuma beekamu kitaabota an barreessaa ture keessatti Islaamaaf Itoophiyaa wal qabatee yeroo kaafnu hacuuccaan qabsoon musliimoonni keessa dabarsan hedduu jira. Kana keessatti አንተሌ ተሩጦ በማይሞላ ኑሮ ያለውን ሊያካፍል ያኖረውን ቋጥሮ ሰው ለሰው መድኃኒት መሆኑን ያሳየው ያለውን